ergamaa rabbiidha sallallahu alayhi wasallam Rabiul Awwal guyyaa 12 guyyaa akkaarraan tanaadha addunyaarraa deeman. Guyyaa itti aanu guyyaa Rabiul Awwal guyyaa 13ffaadha. Rasul alayhi salatu wassalaam eega addunyaarraa guyyaa 12ffaarratti deemanii awwaalli isaanii guyyaa 13ffaarratti raawwatame. Guyyaan kunis yookaan barri kunis sahaboota jidduutti aamal huzni bara gaddaa jedhameeti beekame. Bara ifaan addunyaadhaaf ifaa ture san yookaan kan sababa ifaa addunyaadhaa tahan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam itti dhaban waan ta'eef sahaboota jidduutti caama yookaan bara gaddaa waggaa gaddaa jedhamuudhaan beekame jechuudha. Guyyaa Rasul alayhi salatu wassalaam addunyaarraa boqotan kana sahaboonni sahaboota beeku wallaale. Abbaan ilmoo beeku ilmoon abbaa beeku wallaalan rifaatuu naasuraa kan ka'e. Kanaaf silaa nuti guyyaa akka har'aan tanaawu yoo gaddine nuutu itti haqa, nuutu gadduudhaaf silaa haqa godhata. Maaliif Rasul alayhi salatu wassalaam Rabiul Awwal guyyaa 12 addunyaarraa deeman jechuutu jira malee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Rabiul Awwal guyyaa 12 dhalatan jechuun jechoota hedduu ikhtilaafa wal dhabbii ulamaa jidduutti jirudha. Gama biraatiin Rasul alayhi salatu wassalaam guyyaa Rabiul Awwal guyyaa 12 dhalatan jechuu qofa osoo hin taane Rasul Rabiul Awwal keessaa dhalatan jechuun ikhtilaafaatu jira jechuudha. Falihaza kanaafu ijmaa fi jumhuura ulamaa biratti Rasul alayhi salatu wassalaam Rabiul Awwal guyyaa 12 addunyaarraa deeman. Kanaaf silaa bara itti gaddan malee gammachuu itti ibsatanii miti. Wanni suufiyyoonni fi fakkaattonni isaaniidha guyyaa dhaloota ergamaa rabbii kabajna jedhanii dhaloota namarratti fakkeessanii hojjetaa jiran kuni akka isaan gadda ibsataa jiraatan gonkumaadha kana namni aqli saliima qabu ni beeka. Maaliif jennaani fa innahum jaa'u bi ismi ad-diini liyahdimu ad-diin. Suufiyya jechuun warra maqaa diiniitiin dhufee diin balleessu jechuudha. Warra maqaa diiniitiin dhufee diin kana balleessaa ruutu suufiyyaa jedhama. Jirma suufiyyaa kana jechuudha. Warra suufni aqiidaa isaaniidhaa irra ciccitee irratti dhume jechuutu suufiyyaadha. Kanaaf dhiichisni isaan dhiichisan kuni hubbii nabiitii miti sallallahu alayhi wasallam. Baalagummaan akkanaatii fi baxiraanummaan akkanaadha rasuula bareedaa san irraa hin dhufne. تركتكم على ملة بيضاء رسول عليه الصلاة والسلام داندي أدي قليل كل تاترتن سندي سيدي مارجاني لفكاية ملتوري أكنا ورين صوفيوتا اختلاط نساء ودولت تايستي وان برباد دولا يدخوني سنة إرقما ربي تجتشون سفو مولني أمة إسلاما بكمبه إسلام ماس بكمبه أمة إسلاما كإسلام ما سريك أبو بكمبو وكذلك أمنتي إسلاما نما إسلاما بكمبو إنه بدعة إني بدعة مهدسة جتو ويا قدا إبسا جرا ويا قدا رقمتو إبسا جرا سلا كان اتقدوك أبو مونوتي سانتو إرهك أوانتي والسلام عليكم ورحمة الله.